Biyyi danooma sabaa fi amantaa ilaalchota hedduu qabdu Itiyoophiyaan seeneffama waloon deemuun waldhabdee biyyattii keessatti mul'atu furuudhaan ijaarsi biyyaa rarra'ee fi goolabamee garaagarummaa walii kabajuudhaan galma tokkoof dhaabbachuuf gumaacha olaanaa qaba. Seeneffama danoomni sabummaa fi amantaa keessatti calaqqisuun deemuun miira biyyaalessummaa gabbisuudhaan biyya jabduu ijaaruudhaaf murteessaa ta'uu dubbatu xiinxalaan siyaasaa Kadir Maammoo. Ana akka nama tokkotti saba koo qofaaf hojjechuun gahaa miti biyya kana keessatti. Saba ollaa kootiitiifis yaaduu qaba. Nageenyi saba kooti nageenya ollaa saba ollaa jiru irratti hundaa'e jedhee yaaduu danda'u qaba. So qeenxummaan qofa yaaduu sun ta'an waloodhaaf yaadu. Waloodhaaf yaaduun, waloodhaaf karoorsuun naannee hireen sabaaf sablammii biyya kanaa akka malee kan walitti hidhatedha. Inni tokko badhaadhee inni tokko duubatti hafuun rakkoo uuma. Hireen qaxanaa kana keessatti immoo haala qaxanaa walxaxaa keessa jirre waan ta'eef yoo wal qabannee wal cimsinee deemneen ala biyya jabduu barbaannu dhugoomsuu waan hin dandeenyee fi seeneffama miira qeenxummaa osoo hin taane miira waloomaa leellisu seeneffama seenaa biyya kanaa kan hundinuu keessatti of argu seeneffama hundinuu keessatti of argu ijaaruun baay'ee murteessaadha. Seenessi waloo danooma aadaa sabummaa fi amantaa hammataa fi hirmaachisaa waan ta'eef hunduu qooda isaa gumaachuun ijaarsa biyyaaf akka gahee isaatti akka gumaachu kan taasisu ta'uu kan himan xiinxalaan siyaasaa namarraa bulii seenessi waloo kan tokko ittiin boonu kaan ammoo ittiin boohu mitii jedhan. Hammataa kan ta'e nama hunda kan hirmaachisu nama hundaa fi akka gahee isaatti gahee isaa kan kennu ijaarra jennee amanna. Kanaaf seenessi waloo jechuun eenyummaan hunda keenya gaheen hunda keenya afaan hundi keenya aadaan hundi keenya Itoophiyaa keessatti beekamtii argatee hundi keenya kan itti boonnee jiraannu malee kan tokko itti boonu kan kaan immoo itti boohu miti jechuudha. Itoophiyaan amma ijaaruudhaaf deemaa jiru. Kanaaf seenessa waloo yeroo jennu kan dhugaa qeenxee fi seenessa qeenxee qabatanii deemuun garaagarummaa leellisuun yeroo hundumaa miidhamaa fi gadadoo faarsuun ijaarsi biyyaa akka hin xumuramne taasisuun waldhabdeef karra saaquu kan ibsu obbo Kadir Maammoo adeemsa kanaan deemaa turuun keenya akka biyyaatti waliigaltee nu dhabsiiseera hubachiisa. Heera biyya kanaa irratti gaaffiitu ka'a. Caaseffama mootummaa biyya kanaa irratti humni garaagaraa gaaffii kaasa. Poolisii garaagaraa irratti gaaffii kaasa. Alaabaa irratti kun gaaffii kaasa. Adeemsa seenaan biyya kanaa itti barreeffame irratti gaaffii kaasa. Symbols mallattoolee biyyi kun ittiin ibsamtu murteessaadha beeke wantoonni akka kanaa. Wantoota kana hunda irratti waliigalteen hin jiru. So seeneffama qeenxee leellisuun waa hedduu irratti akka waliin galle ijaarsi biyyaa akka rarra'eef mootummaan dhufaa darbaan yookiin biyyi kun akka waliigalatti misooma irratti hiyyummaa injifachuu irratti akka hin xiyyeeffanne kan taasisee fi boodatti akka hafnu kan nu godhe jechuudha. Obbo Namarraa Buliis seenessi qeenxee dhugaa waloo haaluun diigumsa biyyaaf gumaacha taasisaa ture kaasu. Seenessi qeenxeen immoo akka amma argaa jirtan nu yoo mootummaa taane malee nu yoo seenaan keenya ol ka'ee dubbatame malee nu yoo akkas gochuudhaa baanne biyyi kun baduu qaba diigamuu qaba warra jedhee yaadutu jira. Dhuunfaadhaanis warra yaadu jira gareedhaanis warra yaadu jira. Kun immoo seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa seenessi qeenxee kun sirna Minilik Haayila Sillaasee dargu yeroo TPLF aangoorra jirus seenessi qeenxee kun biyya kana hin diige malee hin fayyadne. Kanaaf amma kan nu baasu hunda keenyaafuu kan ta'u hunda keenya accommodate kan godhu seenessa walootii kan jedhu kan qabnu jechuudha. Biyya sabaa fi sablammootaaf uummattoota hedduu hammattee aadaa fi duudhaalee waliin jireenyaa jabeessan baay'ee qabdu Itoophiyaan gootummaa abbootaan birmadummaa ishee kabachiifame akka dhaalle hiyyummaa fi boodatti hafummaa keessaa baasuudhaaf seeneffama waloon galma tokkoof hojjechuun murteessaa ta'uu simaniiru. Waldhibdee garaagaraa biyya kana keessatti furaa deemu. Gaafilee sablammoonni garaagaraa ijaarama biyya kanaa wajjin wal qabatee kaasan kan furu ta'a. So fuula keenya guutumaan guutuutti gara misoomaatti akka fulleeffannuu fi diina guddaa nu fuuldura jiru hiyyummaa kan jedhamu kana yeroo gabaabaa keessatti akka irra aanu biyyi kun fakkii badhaadhinaa akka taatu nu dandeessisa jennee fudhanna jechuudha. Wal hubannee waraana keessaa, jibba keessaa, wal dhiibuu keessaa, wal tuffachuu keessaa baanee yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti akka itti deemaa jirru amma bara darbe hunduu akka argitan qamadii biyya alaatii galchuu
dhaabnee jirra. Kanatti fufaan yoo hojjenne ofiisiyyummaa keessaa baanee warra eedii kennan, eedii kadhatan utuu hin ta'in warra Oromiyaa eed, Itoophiyaan eed jedhamanii gargaarsa biyya rakkataniif kennan gara sanarra gahuu hin dandeenya. Kanaafis hojjechuu qabnaa kan jedhu.